odeeffannoowwan baarga barraa qabadheettan darbaa Premier League England torbee 12ffaadhaan kaleessa Old Traffordtiin Manchester United mo'ameetiin jira. Everton keessummeessuudhaan tapha diraamaadhaan guutameedha. Morkiin Old Trafforditti kaleessa Manchester United Red Devils fi akkasuma Evertoniin walitti fide kuni Manchester United taphoota liigichaa hedduu Everton mo'achuudhaan riikaardii qaba ture. Sana qofa osoo hin taane taphoota 46 darban waliin morkatan keessaa 36 kan injifate Manchester United ture. Taphoota afan kudhan qixaane kan isaan goolabanii riikaardii bareedaa kana qabateeti kaleessa Red Devils Manchester United garee David Moyesiin Everton kan isaan keessummeessanii haa ta'uti garuu kaleessa dubbiin akka yaadan hin taane taphichi eegalee morkiiwwan turan keessatti yaalii dogoggora taphattoonni Everton hojjechaatiin turan irraa kan ka'e dhiibbaa uumati kan isaan turanii kanarraa ka'ee gool eegan kilabichaatillee gumaachisaa guddaa ture kan Evertonii boodarra garuu dogoggora walhubannaa dhabuu isaan jidduutti uumameen Idrissa Gana Gueye hiriyaa garee isaa Maikin kaballaadhaan daqiiqaa 13ffaa irratti rukutuu isaatiin kallattiidhaan kaardii diimaadhaan abbaan murtoo taphichaa kennanii taphataa kana dirreedhaa ari'anii taphataa garee faallaatiin walitti bu'ee osoo hin taane hiriyuma garee isaati dogoggora uumaatiin turan san walhubannaa dhabuu isaanii san miirri aariittiin ibsate gaariin ture boodarra inumaayyuu goolii eegaa kilabichaati Jordan Pickford ture Idrissa Gana Gueye kan inni sossobaa'u kan immoo akka of qusatu kan gochaatiin ture haa ta'uti garuu abbaan murtoo taphichaa daqiiqaa 13ffaa irratti kaardii diimaadhaan taphataa kana dirreedhaa ari'aniitiin jiru gaafa daqiiqaa 13ffaa irratti taphataan kun dirreedhaa bahu deeggartoota Unitediif abdii bal'aadha kan ture daawwattoota kubbaa miilaatiif illee Everton riikaardii gadi aanaa qaburraa ka'ee taphattoota hanquudhaan taphachuurraa ka'ee daqiiqaawwan hafan akkamittiin fulla'uu danda'a kan jedhu eeggamaatiin ture haa ta'uti garuu daqiiqaa 29ffaa irratti Dewsbury Hall goolii baay'ee wattuu taate fageenyarraa galchee Evertoniin dursaa qabachiise taphataan kun sanaan booda ofitti amanamummaan taphattoota garee kana keessa jiranii olaanaa ture haalli taphataan kun illee goolii kana egaa galcheen booda miira isaanii ittiin ibsachaatiin turan gammachuu isaanii ittiin agarsiisaatiin turan olaanaadha kan ture sanaan booda United caalmaa taphaa fudhatee olaantummaa fudhatee yaaliiwwan gara goolitti dhiyaatan danuu taasisullee goolii eegan Everton garuu dallaa ta'uudhaan tapha edaa kanaan ga'umsa dinqii mul'iseetiin jira yaaliiwwan taphattoonni kilabichaa kanneen akka Joshua Zexi akkasuma Bruno Fernandes dabalatee irra deddeebiidhaan Brian Mbeumo dabalatee taphattoonni yaalaatiin turan harka fashaleessaati kan ture Jordan Pickford dheena waliigaltee kilabicha wajjin qabu dheeressuun isaanii yaadatamaa maaliif goolii eegaa jalqabaa garee biyyaalessa England akka ta'ellee tapha edaa kanaan agarsiiseetiin jira Everton garuu waggoota 33 keessatti yeroo lammaffaadhaaf Old Traffordittiin Manchester United kan isaan injifachuu danda'anii David Moyes leensaan Everton ammoo yeroo jalqabaatiif Old Trafforditti Manchester United mo'uu isaaniiti United tapha kaleessa osoo kan injifatu ta'ee qabxii isaa 21 gaatee gara sadarkaa 5ffaatti oliiquudhaaf carraa qaba ture amma garuu qabxii 18tiin kurnaffaarra turuuf dirqameetiin jira Evertonis qabxii 18 qaba sadarkaa 11ffaarratti kan inni taa'eetiin jiru walitti bu'iinsa taphattoota garee koo keessa jiranii nan jaaladha yaada jedhu kennaniitiin jiru David Moyes taphichaan booda yaada kennaniini miirri akkasii kun barbaachisaadha kubbaa miilaa keessatti kan jedhani leensaan Manchester United Ruben Amorim garee kiyya keessallee osoo miirri akkanaa jiraatee kana nawuudha abbaan murtoo taphichaa taphaticha kaardii diimaadhaan Idrissa Gana Gueye dirreedha ari'uun isaanii sirrii motee osoo taphattoota guutuudhaan taphanne nuuf wayya yaada jedhu kennaniitiin jiru Ruben Amorim kanas ta'esan United bara dorgommichaatiin taphaarfaffaa mo'amuu isaaniitii taphoota 5 darban walitti aansanii osoo hin mo'amin deemaatiin turan 3 injifachuudhaan taphoota 2 walitti aansanii qixa ba'anii haa ta'uti garuu boqonnaa taphoota internationaalaan baree Everton keessummeessanii edaa goolii 1-0dhaan kan isaan mo'amanii yeroo jalqabaatiif ture Everton taphoota gaafa wiixataa taphateen milkiin qabu ture tapha kaleessaatiin garuu Old Trafforditti injifannoo baay'ee cululuqaa ta'eedha kan isaan galmeessan La Liga Spain torbee 13ffaadhaanis eda Espanyol Sevilla wajjin morkatanii goolii 2-1 mo'anii sadarkaa isaanii fooyyeffataniitiin jiru Espanyol dirree isaaniitti irratti kan Sevilla keessummeessanii Sevilla speeshaalistii waancaa liigii kilaboota Awurooppaa jedhame kilaba beekamuudha kilaboota ciccimoo La Liga Spain keessaa tokkodha haa ta'uti garuu bara dorgommii kanas liigichaan kilaba rakkachaatiin jiruudha Peri Mila akkasuma Roberto Fernandes gooliiwwan injifannoo Espanyol yoo galchan Marcaon goolii takkeetti Sevilla injifatamuu jalaa hin baraarin daqiiqaa 86ffaa irratti kan galche Espanyol qabxii 21 nama sadarkaa 6ffaa irratti kan argamu Sevillaan qabxii 16 kan isaan sadarkaa irratti argaman sadarkaa 13ffaa irratti kan jiranii kanas ta'e san garuu tapha kaleessa osoo kan injifatan ta'e carraa sadarkaa isaanii fooyyeffachuu qabu ture gareen Frances Fabregas Como Serraatili bara dorgommii kanaatiin ga'umsa dinqii mul'isaatiin jira tapha tokko qofa kan inni liigichaan mo'ame kaleessa torbee 12ffaadhaan gara Turin imalee Torino wajjin morkatee taphicha goolii 5-1dhaan kan injifate Comoni Jaden Adai tapha kaleessaatiin illee goolii 2 galcheetiin jira akkasuma Jacob Ramoniif Nico Paz taphataa abdii kilabichaa ta'edha Martin Batrinan
gooliiwwan tokko galchanii Komoon goolii 5-1 mo'atee sadarkaa jaffaa toliqeetiin jira. Serie A Itilii kanaanii taphoota 12 taphate gareen Frances Fabregas kuni taphoota 5 mo'ee taphoota 6 taphatee tapha tokkoon qofa kan mo'ame amma qabxii 21 sadarkaa jaffaa irratti argama. Serie A Itilii kanaanii Komoo garee ajaa'ibaa gochaatiin jiru jenneetiin kaasuu dandeenya. Frances Fabregas hedduun keessan 83-30 irratti yaada keessan nu biraan gahaati kan jirtanii. Salbaanaa Asaffaa yaada isaa nu biraan Idra Abdul Basit Nasha Jimmarraa yaada isaa kan nu barreesse. Mu'az Nazir Jimma Manchorraa innis akkasuma Manchester Cityin bara kana haala adda ta'een Premier League England ni to'ata abdiin qabanuun jedhee akkasuma dhaggeeffataan kenna. Jafar Abdul Majid Jimma Qarsarraa Manchester United baay'ee natti tole garuu namittiin ga'umsa Brian Mbeumoon mul'ise wajji wal qabate ga'umsa bareedaa mul'isuu isaa nu biraan gaheetiin jira dhaggeeffataan kenna. Fayyisaa Fufaa Sayyoon Oleeraanis yaada isaa nu barreesse. Chelsea ilaalchisee miidhamni Cole Palmer akka miidhanuun jedhe miidhamarraa bayyanachuun shaakala eegaleetiin jira. Taphaadhaatiin taphatamoo hin taphatu kan jedhamu garuu wanti hanga ammaa itti adda bahee hin jiru. Hamzaa Xayyiib akkasuma Jimmaa Deeddoorraa nu barreesse. Abdaanur Taajuu Bunoo Baddalleerraa ga'umsi Erling Haaland adduma kilabiin kamuu dura dhaabbachuun sodaata. Badhaasaa Balaandoor Victor Yokeresh wajjin ni falmatu keessumattuu isa jarri Liverpool mo'ataniif natti tola yaada nu barreesse dhaggeeffataan kenna. Saamu'eel Bultii Wallagga Bahaa Sasigaatirraa Cheelsiidhaaf carraa gaarii nawaa fi OBN sagalee uummataanuun jedhee Ra'iis Yaasin Manchoorraa yaada isaa nu biraan gaheetiin jira. Normaal Yuusuf Abbaa Doolaarraa yaada isaa nu biraan gaheetiin jira. Manchester Cityin bara kana chaampiyoonii ni ta'a amma jiru kanaan haala itti fufuu qabanuun jedhee dhaggeeffataan kennaadha. Hedduun keessan kan nu barreessan Milkiyaas Girmaa dabalatee Ajaa'ib Amiin yaada nu biraan geessanii fi guddaa galatooma. Sagantaa taphoota Champions League Awurooppaa torbee 5ffaa liigichaatiin har'a taphataman isinitti hima. Taphoonni Champions League Awurooppaa torbee 5ffaadha kan eegalanii bifa liigiitiin bara dorgommii darbeerraa eegalee dorgommiin kun kan dorgomaatiin jiru. Har'a taphoota 9 torbee 5ffaa Champions League Awurooppaa kanaan taphataman keessa sa'a 5 irraa eegaluun halkan Chelsea Stamford Bridgetti kilaba Kataalaan Barcelona keessummeessu dirreen shaampiyoonota tamsaasa kallattiitiin halkanoota jaalatamoo waancaa Champions League Awurooppaa keessaa tapha filatamaa kana kan isin biraan gahuudha kan ta'u Manchester Cityin Itaaliitti Leverkusen kan keessummeessu sun eegama. Har'uma Napoliin Karabag Borussia Dortmund Villarreal Marseille Newcastle United Bodo Glimt Juventus wajjin Slavian Pran Athletic Bilbao wajjin morkatu. Ajax Benfica Galatasaray Union Saint-Gilloise wajjin morkiin taasisan eegama. Borus taphoonni Champions League Awurooppaa kunneen dhiyootti dhufan Emiratetti morkii Arsenal Bayern Munich waliin taasisu. Dirree shaampiyoonotaatiin kan isin biraan geennu keessa akkasuma Liverpool PSV Eindhoven Paris Saint-Germain Tottenham Olympiacos Real Madrid wajjin Atletico Madrid Inter Milan Frankfurt Atalanta Lisbon Club Brugge wajjin Pafos Monaco fi Copenhagen Kert wajjin taphoota Champions League Awurooppaa boru taphataman keessa yoo diftirri aadaa fi ispoortii Itoophiyaan tapha guutuu dargaggoota Afrikaatiin akka hirmaattu beeksiseetiin jira. Marsaan arfaffaan tapha guutuu dargaggoota Afrikaa kan bara kanaan gola Luwaandattiin qomphaa muddee 1 hanga 10 kan turu dorgommiin kun Itoophiyaan ispoortota 73 gosoota ispoortii 8 dorgommii kanarratti akka hirmaattudha. Ministeerri aadaa fi ispoortii biyyaalessaa kaleessa kan ifoomsee dorgommiiwwan Itoophiyaan qooda irratti fudhattu keessa atleetiksii, biskileetii, karaatee, teekwaandoo, teenisa, minjaalaa, bishaan daakkii fi kiriphaa yookaan immoo jimnaastiksii ta'uu isaanii himameetiin jira. Leenjistoota fi atleetota dabalatee miseensonni 90 dorgommii kanarratti qooda fudhatan hoteela kaluudhaan qophii irratti kan isaan argamanii hanga sadaasa 29 qophii irra turuudhaan sadaasa 30 gara Luwaandaa imalu jechuun ministeerri aadaa fi ispoortii ibsa kaleessa maxxanse keessatti kan inni hime. Kallattumaan odeeffannoowwan taphoota kubbaa miilaatiin wal qabatanitti darbaa. CBE Premier League Itoophiyaa torbee 7ffaatiin har'aa kan eegalanii sagantaa taphoota torbee 7ffaa har'aa magaalaa Finfinneetti taphataman keessa Walaayittaa Diichaa fi Yuunivarsiitii Walwaaloo Addiigiraat morkii walitti fiduun eegama. Walaayittaa Diichaan qabxii galmee isaatiin turerraa ka'eetiin Leenjisaa Garichaa wajjin gargar bahuun isaa ni yaadatama. Nama Walaayittaa Diichaa kanniisonni xoonanii Masaayii Tafarii Leenjisaa Garee biyyaalessa Itoophiyaa kan turan qacaruudhaa fi akka waliigaltee irra gaaniidha. Gabaasni sookarii Itoophiyaan qabateetiin bahe kan agarsiisu. Kanaan durallee Masaayii Tafarii kanniisota xoona Walaayittaa Diichaa leenjisuudhaan muuxannoo kan immoo maqaa
maqaa kan itti horatanidha kilaba kana keessatti yuunivarsiitiin walwaloo Addiigiraat bara dorgommichaatiin qabxii tokko qofa kan inni qabu sadarkaa 20ffaa liigichaatti irra taa'eetiin jira liigicha keessa konkolaachaa kilaba jirudha jenneetiin kaasuu dandeenya yuunivarsiitiin walwaloo Addiigiraat bara dorgommii darbes liigicha keessaa bu'ee carraadhaan kan inni hafe Walaayittaa Diichaan garuu bara dorgommii darbe kilaba sadarkaa fooyyeedhaan xumure jalqabbiin isaanii barana gaarii mooti bara dorgommichaatiin kilaboonni lachuyyuu injifannoo jalqabaa galmeessuudhaaf har'a kan isaa waliin morkatan saa 9 irraa eegaluun istaadiyeemii Finfinneetti burma kilaboota armaddii kana keessa waliin taphatan keessa Machaal Buna Sidaamaa Hawaasaan Faasiil wajjin kamisa immoo Direedawaan Midire Gannat Siree wajjin Maqalee Sabaa Indartaan Baankii Daldala Itoophiyaa wajjin kan morkatanii taphoota magaalaa Hawaasaatti taphataman keessa har'a sagantaa taphoonni torbee torbaffaa liigichaa ittiin eegalaniin taphoota lama kan taphatamanii Adaamaan Bahar Daar wajjin kan morkatu Nageellee Arsiin Madin Itoophiyaa wajjin Adaamaan Bahar Daar wajjin saa 9tti Nageellee Arsiin Madin Itoophiyaa wajjin ammoo saa 12 irraa eegaluun kan taphatanii istaadiyeemii yuunivarsiitii Hawaasaatti Adaamaan fi Bahar Daar mukii walitti fidu tapha si'oominaan eeggamaatiin jirudha Adaamaan bara 1983 irraa eegalee liigichaan kilaba morkataa akkasuma immoo mallattoo naannoo Oromiyaa ta'ee dorgommii kana irratti qooda fudhachaatiin turedha Bahar Daar dambaliiwwan xaanaa maqaa masoo jedhamuun kan beekaman bara 2010 gara Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanatti guddatanii waggoota darban walitti aansanii morkataa waancaa ta'uu isaanii agarsiisaniitiin jiru jalqabbiin isaanii baranaa bareedaa ture Hadiyaa Hos'aanaa haalli isaan ittiin injifatanii liigicha eegalanii boodarra garuu injifannoo lammaffaa galmeessuudhaaf hanga tapha torbee jaaffaa eeguudhaaf dirqamaniitiin jiru Itiyoo Elektirikiin Hawaasaatti goolii 2-0 amma onni yaadatama Adaamaan garuu darbii naannoo Oromiyaatiin Nageellee Arsiitiin deeqaawwan xumuraa sagaltamne xumuramee dabalataa kenname keessatti Nageelleen gooliiwwan galchaniin Adaamaan mo'amuun yaadatamaa bara dorgommichaatiin goolii osoo hin keessummeessin gara Hawaasaa kan deeme gareen Suyyum Kabbadaa Adaamaanii injifatamanis ture liigichaanii tapha torbee jaaffaatiin garuu yeroo jalqabaaf bara dorgommichaan kan itti mo'ameedha amma gara injifannootti deebi'uudhaaf kan taphatu gareen Suyyum Kabbadaa kun sarara fuuldura taphattoonni ciccimoon kanneen akka Daawaa Uxxeessaa Ahimad Hussein Abubakar Saanii dabalatee taphattoonni Biniyaam Ayitan Nabil Nuurii taphattoota ciccimoo garee ofii keessaa qabu ittisin isaaniitillee garee ajaa'ibaati Adaamanii yaa ta'uti garuu gareen kun hanga maqaa qabu kan immoo miseensota taphattoota qabu gaa jedhanii kaasuudhaaf ulfaataadha hanga taphoota torbee torbaffaa jaaffaatti qabxiin galmeessaatiin jiru irraa ka'eetiin kan ilaallu yoo ta'e tariitii dhaawatan keemistiriin Suyyum Kabbadaa garee kana qindeessuudhaaf qabatan hojiitti hiikame yookaan immoo falaasamni taphaa isaan daree irratti fayyadaman walhubannaan qindoominni taphattoota injifannoodhaan dabalamamu akkam kan jedhuun eegama yaa ta'uti garuu har'a morkii cimaadha Bahar Daar irraa kan isaan eeggatu saa 10 irraa eegaluun kan waliin morkatan CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanaani Nageellee Arsii guchiiwwan har'a shaampiyoonii liigichaa Madin Itoophiyaa wajjin morkiin saa 12 irraa eegaluun taasisanis kan eeggamudha Nageelleen taphoota magaalaa Finfinneetti tureen injifannoo malee ture gara Hawaasaa kan deeme faana jiidhanii jiru amma egaa Hawaasaa gaaniin booda Nageelleen tapha isaanii Adaamaa mo'uudhaan bara dorgommichaan injifannoo jalqabaa galmeessanii keessattuu Rooboot Silaaloon fageenyarraa gooliin inni galchee gara kilabicha abdiitti hodhe qixxeesse Adaamaa wajjin boodarra Gabra Masqal Dubbaalee goolii galcheen goolii 2-1 injifannoo boonsaa fi cululuqaa deeggartoota kilabicha gammachuun Fishiliks deeqaa xumuraa irratti gonfachuu isaanii ni yaadatama Adaamaa irratti injifannoo sanarraa ka'anii sungalaa ta'ee fi har'a shaampiyoonii liigichaa Madin Itoophiyaa wajjin kan morkatanii yeroo jalqabaatiif waliin morkatu seenaa liigichaatiin kilaboonni kunneen lamaanii gareen Gabramadin Hayilee Madin Itoophiyaanis Buna Itoophiyaa tapha goolii 3 fi 2 mo'ateen bara dorgommichaan injifannoo lammaffaa galmeessuun isaanii yaadatama har'a eenyutu mo'achuu danda'a kan jedhu ni eeggama boruma magaalaa Hawaasaatti morkii kilaboota walitti fiduun Itiyoo Elektirik Qiddus Goorgis Shaggar Buna Itoophiyaa wajjin morkataa bakka bu'aan naannoo Oromiyaa kilabiin biroo Shaggarii Buna Itoophiyaa wajjin kan morkatanii Bunni Itoophiyaa dhiibbaa keessatti kan argamu Shaggar garuu tapha torbee jaaffaa liigichaatiin Arbaa Minch goolii daqiiqaa dabalataa keessatti nuka addunyaa rukutaa peenaalitiin galcheen injifannoo irra turuu isaanii ni yaadatama Bunni Itoophiyaa dhiibbaa keessa bahuudhaaf har'a Shaggaritti qormaata ta'aa kan eeggamu kamisa ramaddii kana keessa Hadiyaa Hos'aanaan Arbaa Minch wajjin morkatu CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana amma Buna Sidaamaati qabxii 13 walitti qabatee dursaatiin kan jiru Hawaasaanis qabxii 13 qaba gooliidhaan caalameeti lammaffaarra kan taa'e Machaal Faasiilii fi Qiddus Goorgis qabxii qixa 12 qabatanii sadarkaa sadaffaa hanga shanaffaa jiru garaagarummaa gooliitiin wal caalanii qabataniitiin jiru Adaamaan qabxii 9 sadarkaa 9ffaa Shaggar qabxii 8 sadarkaa 11ffaarra yoo ta'an guchiiwwan Nageellee Arsiin qabxii 6 sadarkaa 13ffaarratti kan argamani Pirimeer Liigiin dubartoota Itoophiyaatiin kaleessa taphoonni lama yoo taphataman Itiyoo Elektirik injifannoon kan itti fufeedha torbee 8ffaa Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa kanaan kaleessa Itiyoo Elektirik Buna Sidaamaa wajjin kan morkatee taphicha goolii 2-0dhaan mo'atee Daagmaawit Salamoon gooliiwwan injifannoo Itiyoo Elektirik galchiteetiin jirti Itiyoo Elektirik taphoota 8 taphate 8 mo'ee amma qabxii 24 gubbee liigichaatti irratti kan argamu kabaja gonfoo
gonfoo shaampiyoonummaa liigichaa argachuudhaaf waan deemaatiin jiruudha kan fakkaatu haalli isaan ittiin eegalanii waggoota 5 darban walitti aansee baankiin daldala Itoophiyaa Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa kana shaampiyoon ta'uun isaanii yaadatama. Gonfoo injifannoo kana garuu Itoo Elektrik baankii daldala Itoophiyaa harkaa baafachuu akka danda'u injifannoon isaan taphoota hanga torbee 8ffaatiin galmeessan kanaaf akeektuudha. Daagamaa taphattuun sarara fuulduraa garee kana dhalattuu magaalaa Arbaa Mincee taphoota 8tiin goolii 16 galchiteetiin jirti. Tapha tokkoon goolii 2 akka galchuuti jechuudha. Kanaan dura seenaa liigichaatiin Lozaa Barraa akkasumas seenaaf Waaquma Argaash Kaalsaa dabalatee taphattoota ciccimoo sarara fuulduraa argineetiin jira. Bara dorgommii kana garuu Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa kanaan Daagamaa Salamoon taatee dorgommichaa ta'uudhaan dhiyaateetiin jirti. Kaleessuma tapha torbee 8ffaa Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa kanaan kilabiin liigii olaanaa Itoophiyaatirraa gara Pirimeer Liigiitti guddatee Shaggar Hawaasaa wajjin morkatee 2-0dhaan kan mo'aman warri Shaggarii gareen dubartootaa Massaluu Abarraa fi Taaddalach Abrahaam goliiwwan injifannoo Hawaasaa galchaniitiin jiru.